itti fufa qabsoon bilisummaa. Ashama harka fuuni hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun sagantaa CMN Raasini Dabru sagantaan keenya guyyaa irraa keessummaa ajaa'ibaa hayyuu gameessa Oromoo tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Inni kunis eenyu jechuun keessaniin oolu wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsinaa mee sabaloo daawwattoota keenya wajjin wal baradhu siin jenne. Tole akkuma beekamu ani sabaloo Khadiiri. Maqaa dhalootaatiin Abdul Baasitittiin beekama. Maqaa maatiin na baasanii garuu maqaa sabaloo kana jiddumattiin harkadheenis maxxanfadhee ittiin jiraadha. Akka warra faranjiitti penneem kajaaniinsanii maqaa qalamaati. Maqaa waattiin barreessu kanaatu sabaloodha. Akkuma beekamu sabaloon kun ishee Bakrii Sabalootis waa barreessuu afaan Oromoo kanaanii nama jabaadha. Achumarraa kan fudhatamedha. Hiikkaan isaa immoo dur gaafa sirna gadaadhaa hoggaanii fi ta'anii heeratuman namaatu jira. Nama waaquma qabachuu danda'u. Isa kanaatiitu hin dubbatu gaafa sawwaa barreessuunis hin jirtu garuu qomuma qabatan seerota kana qoma qabataniiti. Gaafa warri seera tumu takkaa warri seera hiiku kun seericha akka tasaa yoo kadagadan taate sabaloo yaamaa jiran. Sabaloo jechuun kun nama waaquma qabatu jechuu kan hiikaa afaan Oromooti. Akkasii sabaloon dhalootaan calankoo biyyuma keessatti baratee biyyuma keessatti hojjechaa ture. Waggaa dheeraa san booda immoo deemee Keeniyaan jiraadhee biyya baqaa keessa deebi'ee immoo amma biyya keessaan jira. Hayyee galatoomee mee gara gaafii teenyaatti haa dabarru gamanumaa gaafiin teenya tan jalqabaa hidhamtootni siyaasaa osoo mana hidhaa jiranii filannoo mootummaan kophaa isaatti godhu deemu tana mi'ate kamiin laatta akkamitti ibsitame? Filannoo yakkaa filannoo cubbuuti. Jalqabaa fardi kophaa kaatu mo'atu jette Oromoon. Kophaa kaachuudhaaf jiran. Fardi suuta deemus yoo cehees kophaa hanga deemetti mo'achuu hin danda'u. Haa ta'u immoo farda silaa isaaniin dorgomuuf irraa jedhanii filannoo goona jechuun nama abjuu keessatti bishaan daakuu jechuudha. Maaliif waa takka bu'aan inni buusu hin jiru. Jalqabumaa wanni hidhamanii fi gartee isaa wanni firraa jedhanii fi kophaa isaanii dirree keessa taphachuufi. Nuti kan barbaannuu fi Oromoon immoo kan qabsootti godhaa ture filannoon bilisaa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa taate tan korojoon gartee hattuu fi hantuu taanis gartee nyaadhamnee fi natamne godhuudha. Kana jechuun gara dimokiraasiidhaatti gara walqixxummaa ce'uudhaafi. Warri immoo duraanii sirna dabre jalaa bare haa gartee gameessa hidhee fi kophaasaa dirree keessa ce'uu barbaadu. Ammaas isaan kana hidheeti kophaasaa dirree keessa ce'uu barbaada. Kun immoo waan ta'uu miti. Guutumatti wareegama gartee qaqqaalii irra kafalleeti jijjiiramoota gartee silaa itti abdachaadhaa turre hamma gunnuuffate kana fidachaadhaa turre waan ta'eef kun waan ta'uu miti. Waan illee fakkaatuu miti. Naguma immoo ibdararuudhaaf jechuun abjoochuun hin hammaattu beekta akkatti abjuu hiikkatan santu tarii hammaata malee. Isaanis abjoochuma jiran dirree keessa kophaa gartee ceeneeti mo'anna jedhanii. Haalli isaan itti deemaa jiran immoo guutumaa guututti haala dogoggoraatii fi haala abbaa irrummaati. Jechuun abbumaatu ilmumaatu abbaarraa amala badaa baree amaluma san deebisu jira jechuudha malee waan biraatii miti. Kana immoo akka filannoodhaatti laaluu fi ulaagaa filannoo sanillee guutuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye jennaan dura filannoodhaatti dhufuu dura adeemsa gartee silaa filannoo saniif barbaachisuutu qophaa'uu qaba. Kana jechuun durarratti Oromoon gaafa warraa isa jalqabdu abbaan irree kuni gartee nu quncise nurra ture nu nyaate amma booda ni gaafi irree teenyaan firraa buufnuudhaan firraa buusan. Gaafa firraa buusan ammoo gara dimokiraasiidhaatti gara gartee federaalizummaa sabdaneessa jennutti takkaahoo maltii paartii siistam kajaniin kanatti cehuudhaaf. Kun immoo walqixxummaa qabaachuu qabaa, iftoomina qabaachuu qabaa. Gareen gartee boordii filannoodhaa ta'u walaba taate dhaabbachuudha qabdii. Mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qabaa. Eega hundi tahee booda murtii fi murteessummaa qaamni hundi irratti hirmaatee osoonii fi hin dhiibamin walqixxummaadhaan irra dorgomuutu dorgommii jaama malee kuni dorgommiin jaamu takkaa'oo filannoon jaamu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kuni filannoo cubbuuti. Filannoo cubbuu takkanaa tana gurraanuu dhageeffachuu nurra hin jiraatu. Maaliif jennaan isaan
kophaa isaaniitti dorgomuudhaaf tattaafachuu ni malan. Maaliif jennaan akkuma sirni kalee isaa godhaa ture san jechuudha. Kana jechuun sirna jijjiirratti jirra nuti. Oromoon sirni abbaa irreedhaa gara sirna dimokiraasiidhaatti haa dhufu. Gara sirna dimokiraasiidhaatti dhufuudhaaf riqichi guddaan ittiin gara dimokiraasiidhaa gara walqixxummaadhaa ittiin dhufan kan mirgi namaa keessatti hin dhiibamnee fi keessatti hin dhiitamne dabruudhaaf riqichi guddaan filannoodha. Filannoo gaa jennummaas filannoo walabaa tan dimokiraatawaa taate jechuudha. Wanni nama ajaa'ibsiisu garuu amma qofaa miti bar gaafa Haile Sillaaseedhaa filannoon akka godhamte namni hin beeku ture. Ni jirti immoo filannoon godhamtee jirti bar namni paarlaamaa seenee jira. Maaliif ammoo filannoon godhamte tuni abaluu haa dhufuudhaan paarlaamaa seenama ture ilaala. Haile Sillaasee maatu Qanyaazmaa Shabaloo haa dhufu Giraazmaa Shabaloo haa dhufuudhaan gartee seenata. Garuu maqaa filannoodhaa bar dhiyaatame. Gaafa dargiillee numa turte gaafa wayyaanee keessaas numa turte amma sanumaa deebuu jira fakkaata haala mallaaluu fi hubannu kanarraa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti filannoon ulaagaa sii hin guuttatin filannoon qancartuun filannoon cubbuudhaa takkanaatuun gonkuma filannoos taatee ulaagaa guutee yaamamuullee dandeessu jechuudha. Hayyee galatoomii ibsa bal'aa nuuf kennite sabaloo keenya asirratti gaafuma gara gaafiitti aanutti si dabarsaame duulli tiwutaraan godhamaa ture kuni gara bu'aan isaatii fi galmi isaa mee maali? Mee akkamitti nuuf ibsita waa'ee duula tiwutaraa kanarraa mee? Gaafii gaariidha. Haalli amma jiru kan xiyyeeffannee itti hojjechaadhaa turres ji'oota sadeen kana wal jala yeroo yeroodhaan beellamannee yeroo yeroodhaan manifestoo isaa qopheeffannee itti hojjechaa turre. Namni gariin duula karaa sooshaal miidiyaatiin godhamu kana ni tuffata keessattuu rooyini mootummaadhaa jechuudha. Kana jechuun bara duraa tokko gara intarneetaatiin hoggaa qabsoon godhamu baal tokko waan jaantu ture beektaa. Baal tokko kanarratti haalli qabsoodhaa xiqqoo burjaajawaa ture gaafa qabsoo gara feesbuukaa takka gara sooshaal miidiyaa kanatti finnu gara baal tokko sanirraa finni ture. Hoggaa gara sooshaal miidiyaadhaatti finnee gara feesbuukaatiin haalota qabsoodhaa tokko tokko dubbachaa karaa kanaan godhamuu ni danda'ama jennee gaafa mari'achaadhaa turre ni eegallee teestii godhuudhaaf akkuma yaadatamu gaafa boykootu baddalleedhaa tokko teestii godhuudhaaf maaliif qabsoon tuni dandeessifti moo hin dandeessiftu qajuu roga kanaan teestii hoggaarra goonu bu'aa gaarii arganne. Teestii godhuudhaaf hoggaan siin jiru yaaliidhaaf nama dhuunfaa irratti fi kaampaanii dhuunfaa irratti godhuulleen barbaachisaa yoo ta'ullee baate ni hojjetti moo hojjettuudhaaf ammoo achuma keessa qabsoon tun garamitti gartee akka nama geessuu dandeessu ibsuudhaaf ture. Teedii Afroodhaa gaafa Qiddus koonsartii jee gaafa jalqabu bakkuma gartee Minilik irra deemaa ture Arsii irratti asiin gara Dirree Dhawaattis koonsartii godhachuudhaaf baddalleen biiraan baddalleedhaa gaafa ispoonsar godhu torbaanuma tokkotti jalaa haa'inee isaanillee dhiifamaaf gaafachiifne jechuudha. Maaliif lafuma teenya cabsachaa lafee teenyaan dibbeetuma tanee nurra dhiichisuun danda'amu waan juune eegallee jechuudha. Gaafa baddallee boykoot godhuu jalqabnu bu'aan dhufe. Amma san booda sababa barbaaddachaa turre jechuudha. Sababoota gartee qabsoo warraa isaa tan ittiin gara sooshaal miidiyaattiin ittiin dhufu. Yeroo kana maastar pilaaniin ka'ee maastar pilaanii irratti gaafa qindeessinu mootummaan burtukaana takkaa zayituunaa miti kan dhagaan buuftan jechaa turan. Warri mootummaadhaa jechuudha. Maastar pilaanii irraa hoggaa jijjiirree gara gartee Oromoo pirootestiif finnus jijjiiramoonni dhufuu danda'an dhufuu akka dhufuu akka danda'an gaafa namuu hubatu warraa isa finiisuu jalqabne jechuudha. Kana wanniin sii kaasuu barbaachiseef gara tiwutaraa kanas si fiduudhaaf. Jijjiiramoota gartee gara sooshaal miidiyaatiin dhufe kanam tokkollee hin mamne warri duraan gartee mootummaan burtukaanaa miti akka dhagaa maali zayituunaa miti akka dhagaan buuftan jechaa turan dhagumaanii ganda isaanii galchine jechuudha. Wayita ammaa kanaas qabsoon gara sooshaal miidiyaatiin jiru kuni gara feesbuukaatiin jijjiiramoonni silaa dhufuu malan dhufanii jiranii. Kana booda immoo sagaleelee silaa qabnuu fi jijjiiramoota gartee silaa fidannee nurraa saamamaa ture kana gara ija addunyaatii fi gara qaama silaa gartee mirga namoomaatiif falman ka addunyaadhaatti ibsuudhaan. Kana jechuun warri mirga addunyaadhaatii fi warri gartee bulchitoota addunyaadhaa warreen gartee biyyoota gurguddatanii kun harki caalaan wayitammaa kanatti tiwutara fayyadama.
qaamni mirga namoomaatis Facebook irra Twitter waan fayyadamaniif gara Twitter kanaan gaafii mirga namoomaa kan gartee warroota gartee silaa hidhaman kanaaf sagalee ta'uudha kan gurraa fi ija warra addunyaatti ittiin beeksisuudha irratti hojjechaa turre jechuudha. Ji'a sadeen irratti hojjechaa turre kanaan illee eeganii dhaabee irraa jalqabee hanga ammaatti tiimii qabna. Tiimiin teenya gara WhatsAppiitiin walitti dhufneeti manifestoo qopheeffannee wantoota gartee silaatii ta'u kana qopheeffannee achinitti seenna jechuudha. Duulli kun galmi isaa guddaan warra hidhamtootaa kanaaf sagalee ta'uudha. Warra hidhamtootaa kanaaf sagalee ta'uudhaaf warra gartee silaa akka addunyaatti sagalee gurguddaa qabanii fi aangoo gurguddoo qaban warra bakka bu'ummaa gurguddaa qaban beeksisuudha jechuudha. Tiwutarri kun tooftaan ittiin hojjetamu akka feesbuukaatti poost godhuu qofaan osoo hin taane jechoota muraasa sagalee muraasaan daftee gartee baay'ina isaatiin godhuu irratti sitti mul'isaa deemaa jechuudha jijjiiramoota ni weerarama yeroo takkatti gaafa weeraramee za'aa murteessaa takka keessatti gaafa ati dhimmicha ibsaa deemte sagaleen kun dhagayamaa dhufa jechuudha. Gaafa sagaleen dhagayamaa dhufee xiyyeeffannaatu itti kennama. Roga gartee qaama addunyaadhaa kan gartee akka UN'tis kan akka warra gartee Ameerikaatis Awurooppaatis haa ta'u warreen mirga namoomaa hundaan xiyyeeffannaatu itti kennamaa jechuudha. Jijjiiramoota fakkeenyaaf ji'a tokko dura duula wal fakkaataa goonee warri mirga namoomaa hedduun ibsa gartee ergaa Tiwiitar keenyaa sanarratti baasaa turan jechuudha. Amma xiyyeeffannee taargeenni keenya dhimma filannoo kana dha'uudha. Jechuun warra gartee silaa dorgomuu danda'u aanaa fi araddaa hundarraa hidhanii kophaa isaanii dorgomuun hin danda'amu ijaa fi gurri addunyaadhaan haa dhaga'uudha. Biyyattii kana keessatti jijjiiramoonni gartee silaa dimokiraatawaadha jennu sanii fi filannoon bilisa silaa jennu san dhufaa hin jirtu akka nuti gartee itti wareegamne sanitti jijjiiramni dhufee nu duraa gunnuunfatee jira, saamamee jira, warra isi keenya butamee jira. Kanaafuu boordiin filannoodhaa kan Itoophiyaadhaa guutumaa guututti bilisa taatee jirtu. Bilisa ta'uu qofaa miti ifumaafuu qaama mootummaa taatee hojjechaa jirti. Paartii sana diigaa warra paartii jajjaboo ta'an ammoo aanaarraa araddaarraa hanga sadarkaa olaanootti hidhanii gartee warra silaa dhiibbaa godhuu danda'u hidhanii ifi kophaa isaanii dorgomuudhaaf yaadaa jiran waan ta'eef kana gurri addunyaa nu haa dhaga'u xiyyeeffannaa jiru irratti tiwutara bal'aa zaadidanii 4 keessatti goonee jijjiiramoota bal'aallee finnee jirra. Kana waan hubataniif ammallee akkuma kaleessa wayyaaneen dhagaadhaan mootummaan buuftan mootummaan zeetunaa mijuusan warri PPT warri xixiqqinaatii fi qaamni mootummaadhaa gabbee qabsoo teenya ta wayyaaneetii wajjin waliidha. Wayyaanee waan jalaamoonee fi gara duula tiwutarii dhufanii girrisaan jaanii lallabaa jiran jechuudha. Kunuu jijjiirama bara. Jijjiiramni akka dhufu san beekuurraa. Garuu isaanummaanuu akka irratti hojjetan goone siistamni isaanii hin galle. Jarri kun waan gartee teknooloojii kanarraa fagoodha. Waa'ee qunnamtii odeeffannoo kanarraa dhugaa dubbachuuf fagu. Dhiyeenya kana nama leenjifatanii Facebook irraa dhufan malee warra Facebook beekuu miti. Face to face iyyuu namaa wajjin waliin galu jarri. Garuu jijjiiramoonni nuti finne amma duraas gaafa gartee Abiyyi Ahmad gartee Oromoo ta'uu isaatii miti. Jenosaayidummaan gartee inni itti gaggeessaa jiru kuni hammeenyi isaa kuni guutumaa guututti gartee waan Oromoo bakka bu'u miti. Abbaa irrummaa tokko immoo sabummaa bakka bu'uu kan jiru irratti duula gaggeessinee ibsa baasaa turan. Isaanis Abiyyi masti liid hajuu gartee Abiyyi masti godhaan hoggaa nuti goone Abiyyi masti liidiidhaan tiwutar galgaluma tokko banatanii godhaa turan. Kanneen kun jijjiiramoota. If jajjabeessuudhaaf dubbatan malee kaayyoon keenya san galma dhawaa jira jechuudha. Amma daataalee tiwutar irratti fayyadamurraa zaadidamii afran gartee dheengadda kaleessa dabartee tanarraa sadarkaa jalqabaarraa tiwutar akka Itoophiyaatti jira. Akka Itoophiyaa keessaa immoo akka Oromiyaatti gartee aanaalee filannoodhaa 178 irratti xiyyeeffatamee namoota naannoo sanii hidhame namoota naannoo sanii sababa kaafaawotiin sababa abaawootiin hidhame maqaa isaaniitiin listi goonee dhiyeessaa turre waan ta'eef jijjiirama bal'aatu dhufee kaayyoon isaa guddaan ammoo warra hidhaa keessa jiruuf sagalee ta'uu warra gartee filannoo cubbuudhaatiin deemu kana cabsuudha ture kunnuu milkaa'aa jira jechuu fedheef. Hayyee galatoomii ibsa bal'aa nuuf kennite kanarrattis mee ammaas gamanumaa garuma gaafiitti aanutti hin dabarraa si dabarsa. Mee gaafiitti yettatti aantu ammaas qabsoo Oromootuun durirraa jalqabdee hanga ammaa deemaa jirtu tuni
yeroo adda addaatti boqonnaalee garaagaraa keessa dabraa deemaa jirti. Galmi isii ni jijjiirame immoo karaa maqamee waan jiru namoota shakkaniitu jira. Kana adda baasuudhaaf mee akkamitti ibsitaaf galma qabsoo Oromoo kana? Qabsoon Oromoo jalqabumarraa kaatee kaayyoo fi akeeka qabdi. Galmaa fi mul'ata fi dandee qabdi. Akkasumas deemaattis turte. Garuu qabsoon galma hin qabdu. Qabsoon galma hanga qabdutti galma hin qabdu. Karaa jijjiirratti garuu karaa jijjiirratti hoggaan siin jiru karaan kun yoo asiin si ijaarame karaa tokko dabarteeti galma keessan geessa malee imala keetirraan deebitu. Qabsoon galma jijjiirranne. Ammoo injifannoon yeroo garagaraatti Oromoo harkaa butamaa turte. Injifannoon inni fidatu butamaa turte. Injifannoo butame jechuun ammoo qabsoon galma hanqatte jechuudha miti. Qabsoon hanga namni lubbuudhaan addunyaa kanarra jiru mirga isaatiif bilisummaa isaatiif walqixxummaadhaaf dimokiraasiidhaaf ni falmata. Mirga jiraachuudhaan mirga gartee qabeenya isaatti abbaa ta'uudhaan mirga dubbachuudhaan mirga gartee qabee fi qabeenya isaa murteeffachuu irratti mirga fi bulchuu irratti ni godha yeroo hundaa'u qabsoo. Qabsoon tun immoo qabsoon Oromoo gaafa Haile Sillaaseen bu'us qabsoon godhamaatuma turte ta Oromoodha jijjiiramoota illee fiddee tahee haalli itti butamtee jira. Fakkeenyaaf gaafa Lijiyyaasuun aangoo irratti bahu qabsoon addaa godhamuu yoo baattees gartee maqaa Oromootiin fi waan Oromoo fakkaatu tokkoon gara qabsoodhaa gara bulchiinsaa gara sirna bulchiinsa biyyattiidhaa dhufee ture. San booda Haile Sillaaseen harkaa saameeti isallee hidhee akkuma jara keenya ammaan tana gartee hidhaan jiru kanatti jechuudha. Hidhee isa bakka inni buuselleen dhabame. Deebi'amee immoo gaafa Haile Sillaaseen bu'us Oromoon qabsoo cimaa godhaa turte. Qabsoo qonnaan bultoota Baalee irraa eegali gartee xirroodhatti Elamoo Qixxuu gaafa dhukaasu tiidee sanirraan gara argeetti warraa'isota adda addaa kan godhaman jidduutti qabsoon Oromoo godhamaadhaa turte. Deebi'amee immoo dargiidhaan butamte. Gaafa dargiin dhufu dargiidhaan butamtee haareetti immas qabsootti deebi'amee jechuudha. Dargii keessaas dhaaboonni adda addaa dhaabbatanii kan Oromoo fakkaatan kan akka Caatii fi dhaaboonni biroolleen kan sabaa fi sablammootaaf bakka bu'uuna jedhanii falmuudhaaf gara dirree siyaasaadhaa seenan ni turanii deebi'ameeti butame ammas. San boodaas qabsoo dargii cabsuu keessatti qabsoon Oromoodhaa bifa bal'aa fi hidhannoo qabuun bifa qindaawaadhaan godhamaa ture. Deebi'ee bara 1990 takka tooftaa addaatiin injifannoon qabsoo Oromoodhaa wayyaaneedhaan butamte jechuudha. Haalli kanaa kun ni jira. Qabsoon butamuun ammoo galma hanqachuu jechuudha miti. Galma ni jijjiirrata. Yoo ati dadhabdees dhaloonni si duubaa si boodaa akka itti fufu godhuudhaaf galma ati kaayyette sanirra deemti jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa akka gartee warri diinaatiif warri alagaadhaa ibsan nama nyaachuudhaaf takkaahoo nama cunqursuudhaaf miti kan godhamaa jirtu. Qabsoon Oromoodhaa walqixxummaa, bilisummaa, mirga ifiiniif bulchuudhaa, mirga qabeenya isaarratti abbaa ta'uudhaa, mirga biyya isaarratti abbaa ta'uuti. Kana jechuun qabsoo eenyulleen hanga lubbuudhaan jiru godhu jechuudha. Qabsoo godhu tana keessatti immoo injifannoolee duraa butamaa turan kana akkamittiin deebifadhee bakkoota hanqate guuttadhee ittiin galma gayaa kajuusan kaayachaa deemuutu dirqama ta'a jechuudha. Yeroo hundaa'u milkaa'inni karaa labbaa qofa salalotti takkaa'u sadoora kanatti deemtee itti galman geessu. Qabsoon bu'aa bahii qabdi, beelaa dheebuu qabdi, du'uu fi jiraachuu qabdi, baqachuu fi mirga dhabuudha qabdi. Waa hedduu qabdi. Hanga lubbuu teetillee qabeenya keetillee barbadeessuudhaa qabdi. Galmisii hin meene. Galmisii har'aas taanaan boruus taanaan kalee amma jijjiiramoonni qabsoo Oromoodhaa wareegama qaaliin dhufe karaarraa maqee jira. Karaarraa maqee jechuun ammoo galmisii hanqate jechuun miti. Tooftaan itti jijjiirameetuma gartee doolamni sirraa'eetuma karaarratti deebi'ee ammas galmasii itti fufti jechuudha. Haalli amma jiru kuni yeroo gargari abdii nama murachiisuu danda'a. Jechuun qabsoon gaa abdii murannaa fi abdii horannaa keessatti garaagarummaa qabaachaadhaa dhufti waan ta'eef abdii nama murachiisuu dandeessi. Ilma kanammoo deebinee roga hin taaneen ammallee hidhaadhaan ajjechaadhaan biyyaa baqachuudhaan karaarraa meeyitee galma silaa barbaannu san laata hanqachuu jirraa waan jiru yaaddeessuu dandeessi. Garuu waan tooftaa fi mala ittiin galma gayan nama yaadachiisuudha malee waan nama yaaddeessu ta'uu hin qabu jechuudha. Hidhamu jirra.
Kana qabsoo qaba barra. Hidhamuu keetu kitti beeytu qabsoon ta'e galma gahuu dhabuu fi ammallee qabsoo jiraachuu keessii mul'ifti malee waan abdii si murachiisuu miti. Takkaa waan galmaan qaxxeettee ati harka qabattee harka marattee teessuu miti jechuudha. Haalli amma jiru xiqqoo wal xaxaadha. Kan duraaniirra jechuudha. Kan duraaniirra wanni wal xaxaatti godhe warruma kaleessa qabsoo godhaa tureetu yaada lamatti adda ba'e. Kaan bilisoomne jaa, kaan lakkee ammallee bilisoomne jaa. Yaadoonni kun immoo daran akka walxaxiinsi dhufuu godhe. Walxaxiinsi dhufuu kun immoo gara furmaataatti osoo dhufuu qabuuti gara shoorarkaa biraa tokkotti seenamaa deeme. Kana jechuun injifannoon butamuu isiin nama mul'isa. Injifannoon butamuun tun immoo hufuudha lakkee hufuu miti. Ammallee ammas abdii qabna. Deemsisii fuuldura ni deema ammallee ammoo malaa fi tooftaa tarsiimoo fi imaammatoota gartee silaa ittiin itti galma nu geessisuu danda'u san ta'anii baafachuu barbaachisa. Yaadanii qindeeffachuu barbaachisa. Gatii nu kafalchiisu malti. Gatii gurguddaa nu kafalchiifti malee maaliif qabsoon ifiifuu bu'aan isii gatii nama kafalchiisuu sani waan ta'eef jechuudha. Kana keessatti galmisii immoo ni hanqata jechuudha miti. Ammallee itti deemamuu qaba. Jechuun akka kaleessaatti duuba deebina jechuun miti. Qabsoon Oromoodhaa bakka kaleessa irraa kaatetti osoo Oromoon tun guutuun lafarraa dhumtee hin deebitu. Garuu dhaabbachuu, dhibaa'uu, tirachuu ni malti. Kana maaltu godhaa? Goommaan qabsoo Oromoodhaa maarshiif duuba deebisuu qabu. Garuu ni dhaabbata tarii. Maaliif akka kuni xiqqishoo qalbii nama cabsuu ni danda'a. Adeemsoota qabsoo addunyaatiis namoota hin hubanne keessa biratti xiqqoo hamilee buusuudhaa takkaa gara warra gartee deebi'ee sirna gabroonfataadhaa deebisuu barbaadu kana jala galuu danda'a. Kun immoo gingilchaa qabsooti. Jechuun gingilchaan ni raafama. Qabsoon Oromoodhaa gaafa raafamu eegalte gingilfamu jiraachuu beekuutu dirqama ta'a jechuudha. Hoggaa akkuma gingilchaa midhaaniin gingilchaniiti. Gingilchaan midhaaniin gingilcha yoo kana waan keessi jiru raas malee gingilchaan hoggaa gadi gadiitti sinna qabalanii jira. Yoo akkas godhe malee hin gingilfamu. Akkasi gingilfamti. Qabsoon tun akkasi gingilfamu jirti. Baaqaa fi callaatu adda ba'u jira. Ammoo wayitammaa kana gara maayyiidhaa dhiyaachaa jirra. Gara maayyiidhaa kana gaafa dhiyaannu immoo yoo abdii muraadhaa kan deemu taate galma silaa gartee duraan jennu san jala hanqachuu dandeessi malee hangamaa qabsoon Oromoo galma hanqattee hin beektu garuu injifannoon Oromoodhaa yeroo adda addaa butamaa turte ammallee butamaa jirti akkasitti hubachuutu gaariidha jechuuf hin jee. Hayyee mee ammas gaafuma tanaan wal fakkaatu takkaan si gaafadhaa qabsoo teenya tanaaf falli maali yookaan furmaanni maali mee gara fuulduraatti yoo furmaata lafa keessa mi'ate maal ta'uu qabdi jette? Qabsoon Oromoodhaa furmaata bal'aa qabdi. Uummanni Oromoodhaa bal'aadha. Lafti Oromoodhaa gabbattuudha. Qubsumni isaatis adda faffaguudha. Akkasuma ammas uummata beekaa fi gameessa. Uummata kana keessaa falaa fi furmaanni ni dhabama jedhanii yaaduun hin danda'amu. Uummanni kun uummata addunyaafuu dimokiraasii sirna walqixxummaadhaa fidi. Uummata kana keessaa falli ni dhabama jedhanii yaaduun hin danda'amu. Ammoo falli san guddaan kan qabsoo Oromoodhaa kana galmaan gahuu danda'uu fi ijoo jennee ilaallu tokko adeemsi hoggansi Oromoodhaa itti jiru kuni bifa duraanirraa bifa haareetti if jijjiiree adeemsa tokkoon hoggansa tokkoon ijaarsa tokkoon yoo dhufu taate fala guddaa fala waaraa kaayyachuun ni danda'ama jeetii yaada. Wayitammaa tana mooraan qabsoo Oromoodhaa lama akkuma qabsoo addunyaati jechuudha. Qabsoo addunyaa keessatti mooraan qabsoo lamumaa karaa nagayaa takka karaa hidhannoo maleessaa fi karaa hidhannoodhaa kan jedhan kana. Wayitammaa kana qabsoon hidhannootii fi hidhannoo maleessaa tajannuun tunuu Oromoo keessatti isaan lachuutu bu'aan isaan buusaa jiran hedduu dadhabaa fi kan jirre ta'udha. Yoo qabsoo hidhannoo ta'es girgiree seenuu qaba. Yoo qabsoo karaa nagayaa ta'es karaa hidhannoo gartee xumaashaa waa xashxash godhuu dhiiseeti roga gartee karaa warraa'isa bal'aa akka jijjiirama finnee kanaan deemuu danda'u turre jiraata jechuudha. Tarsiimoolee lameen tana walitti firoomsuu danda'u turre jiraata Oromoon. Akka Oromootti akka hayyootaatti akka gameeyyiidhaatti kanneen walitti firoomsuu danda'u turre jiraata. Qabsoon saba tokkoof godhamtu mooraa faallaa keessatti gaafa godhamtu ifiif wal cabsuu turre baay'ata. Fakkeenyaaf yoo ka fudhannu taate bara 1980 irraa eegalee hanga bara 1990 walakkaadhaatti qabsoon Oromoo harka caalaa diina dha'uu caalaa ifiif wal dhawaa turte.
Yoo fudhannee nama yeroo sanitti nama jabaadha. Jechuun nama sirnaan beeku jechuudha. Gaafa wayyaanee fi abaan wal dhawan irra gaafarri jaarraadhaa takkaa'oo IFLO fi abaawun irra wal dhawamiitu irra hamaa ture. Kana jechuun booraan qabsoo Oromoo faallaa ta'uu fi adeemsa wal dha'iinsaa keessa seenuurraa kan uumame jechuudha. Haalli akkasiisaa wayitamaa kana deemuu qabu. Wayitamaa kana immoo haalli gartee hidhannoodhaa kan wal dha'iinsaa jiraachuu baatus yaadota wal dha'uu jira. Yaadota hidhannoo malee isaa ayyaanaa fi hidhannoodhaa ayyaanaatitu wal dha'uu jira. Yaadni kun immoo yaada gaafa san wal dha'u sanirra hamaadha. Yaada wal fakkaataa akka malee gartee fakkeenyaaf yeroo sanitti yaadni wal fakkaataadha. Isaan lachuu qawweedhaan injifannaadhaan yaa'an dhaaboota Oromoo keessaa jechuudha. Qabsoon qawween injifanna jaanii osoo yaanii humna wal qixxaataa fi wal fakkaataa waan qabaniif wal dhawan ture. Ta'ammaatun immoo murni tokko hidhannoo malee isa jaa. Murni tokko hidhannoodhaan qabsaa'uu qabnaa jaa. Kuni gaafa wal dhawe kan saniirra hamaadha. Maaliif kaan ibidda harkaa qaba, kaan baala harkaa qaba, kaan bishaan harkaa qaba. Murri wal godhaa jechuudha. Adeemsa kana gara tokko fiduu barbaachisa. Uummanni Oromoodhaa qabsoo hidhannoo na baasa jennaanis harka dhibbaaf dhibbatti itti amanee gara qabsoo Oromoo hidhannoo seenu. Qabsoo karaa nagayaatiitu jijjiirama naaf fidee qabsoo karaa nagayaa kanatti cichee galma gayaadha jennaanis gara qabsoo nagayaa kanatti ciccitee dhufuudha. Yaadonni lama akkanatti gargar yoo kabittinnaa'u taate qalbiin Oromootis yaadni Oromootis gargar faca'aa waan ta'eef faca'insi kun diigamiinsarraan kaaneen nu fida. Gama kaaniin paartummaan akeeka tokkoo fi kaayyoo tokko qaban roga hedduudhaaf faca'anii namuu hanga gandaa galee waa guututti hafuu qaba. Kun hafee gara tokkotti dhufuu takkaa'oo gara gartee nuuf mala ja'anitti roga akeekaa fi kaayyoo wal fakkaatuun qaban sanitti walitti dhufuudha. Hangarraatuu qabsoon Oromoo kaayyoo fi akeeka irra waliin dhabne namoota hoogganu takka qaama hooggansaatiitu fedhii isaanii irratti adeemsa dhuunfaa isaanii galmaan geechuu irratti waan gartee silaa eeguu waan jiran takkaa'oo amala ifittummaadhaa qabaachuu irratti qabsoon tuni adda faffaca'aa turte. Akkasuma gaa harki diinaatiis tooftaadhaan keessa haa jiraatu malee kan karaa baneef adeemsa fedhii hooggantoota keenyaati. Isaan kun walitti dhufanii walitti dubbachuu danda'uutu irra jiraata. Yoo kanan taane sagaleen Oromoo ni facaati. Kana booda beeki gara adeemsa dimokiraasummaa walqixxummaatti ce'u jirra jechuu jirra. Kana godhuudhaaf fallee akkuma reefu siin tuqe filannoodha. Filannoo walabaa tan dimokiraatachuu jechuudha. Yoo kan 49 harkate ati 50 takka gaafa harkatte caalmisi malee harka dhibba mo'achuudhaani. Yoo ammoo harka silaa caalmaa harkatu san bakka diidamitti hadda ciccirru taate bakki diidammanuu gatiin hin qabaatu Oromoofis gatiin qabaatu jechuudha. Kanaaf roga tokkotti as dhufuu danda'utu irra jiraata. Gama kaaniin ammoo warraaysi Oromoodhaa galma ka'eef san hanga ga'utti uummanni Oromoodhaa adeemsota adda addaatiin dura kaa'ee roga biraa yoo maqaa isaan jala micciiramu osoo hin taane mirga isaatii fi gartee dhugaasaa haqasaa kan gartee ganamaniin harkadha jee beesanitti hanga bahu abdii muratee taa'uun irra hin jiraatu jeetii yaada guutumaa guututti wayitaammaa kanatti tarsiimoo haareetu kanaaf ammoo akkuma kaleessa godhaa turan wanni gartee warri mana hidhaa irratti ammaan tana walitti qaban kun wanni walitti qabanii ta'aniif tokko istiraateejiilee akkasii sana akka uummataaf hin baafneef maaliif uummanni kun ija uummata kanaati waan ta'aniif jechuudha. Isaan kun ichi keessatti haa hidhamanii isaa jiraatanii warreen hafees akka isaaniitti ilaalanii bakka bu'anii uummata kanaaf waan mijaa'u waan tolu waan galma isaatti isa geessu baasuu danda'utu irra jiraata. Bifa dho'isaatiinis haa ta'u bifa gartee ifa ta'eenis walitti dhufanii hojjechuun dirqama kajuun qabaa jechuudha. Hayyee baay'ee galatoomii furmaanni jiru guddaan jechuudha. Dimokiraasuma dhugaa karaa nagayaatiin fidanii yoonii fi uummata kanaaf dhiyeessanii tura furmaataa jechuudha falli jiru. Mee dhumarratti bakka kanatti nuti akka nama akka gartee namoota dhuunfaatti murteessuu hin dandeenyu. Uummanni immoo akka murteeffatu walitti fiduu dandeenya laal. Gaafa gari dimokiraasummaa uummata naannoo yoo neefii haa fiduun dadhabamu taate boortaanis fidachuun ni jirti beeku. Haa ta'u immoo maaltu raanaa malaa jijjiiramootaan amma fidadde kana maaliin fidadde hamma boodaatoo garamiin fidachuu danda'a hajuu san uummata gabbaasuu qabna jechuuf hin jee. San booda murtiin ta'u uummataati. Sagalee fi filannoo tajaajiltu nuu bara murtii uummataa sana harkachuudhaaf jechuuf hin jee. Hayyee mee amma gama dhumaa deemaa jirraa dhumarratti carraa kana fayyadamite dhaamsi dabarfachuu qabdu yoo jiraate dabarfadhu kanuma keessa.
dubbachuu fadhu akka Oromoodhaatti bal'aadha. Maaliif jennaan rakkoo teenya bal'aadha dhaamsi keenyaas bal'ata. Haa ta'u immoo ijuma ijoodhaan irraa sii tuquu barbaada. Uummanni Oromoodhaa sadarkaa ammaa kanatti biyya keessattis baqataa ta'ee biyya alaattis baqataa ta'ee jiraachuu jira. Uummanni kuni bifti gartee ammaan tana itti jiraatu kuni bifa abdii murannaadhaaf fakkaata. Kanaaf akka Oromootti Oromoon abdii muratu namni abdii muratu nama osoo hafuura qabu nama osoo miilaan deemuu du'e waan ta'eef abdii muratinaa jechuun hin barbaada. Warra biyya keessaattis kan alaatiinis. Inni lammaffaadhaa immoo Oromoon dhugaadhaa garaan hin bitamu. Oromoo dhugaadhaa kan mirga isaa garaan gurgurate hangarraan dhageenye yoo gobanaatti ceefaa taate malee warra san fakkaachuu irratti murteessinaa jennaan. Warra gartee arraan tana gartee maallaqa mootummaadhaa gara gartee dhaabaa jijjiirratee namaan bitu kana jalaa didaa mirgi keessan kan gatii isaan itti siin bitanirra kan gatii gartee sabni kee itti siin bituu turre guddaadha waan ta'eef ummata kanaan hin bitamina mirga keessaniif bitamaa dhugaa fi haqa gartee haadha abbaa keessaniitiif saba keessaniitiif bitamaa kajuun hin qaba jechuudha. Sadaffaadhaa warri biyya keessaatiif warri biyya alaa tooftaa fi istiraateejii qabsoodhaa ta'u wayitaammaa barbaachiftu irratti hojjechuu qaba jeetii yaada. Yeroo adda addaa bubu'iinsaatu jira. Fakkeenyaaf haalota lagannaatis haa ta'u haalota gartee duula adda addaa godhuu irratti wal quba dhabuudhaatu jiraata. Mul'ataa qaawaa mul'ataa qaawaa kana keessatti immoo qaawni mul'atu kun diinaaf karaa bana. Diina hoggaa jennu sirna diinaaf baanna laala. Obboleessi keetuu gaafa sirnaatiin barbaanne sirratti diinaa beeki. Diina jechuun waan ati hin feene sirratti jechuudha. Kanaaf diinaaf bitamuun diinaaf qaawwa banuun hin barbaachisu. Kanaaf wal quba qabeenyi warra biyya keessaatii fi warra biyya alaa bal'atee cimuu qaba. Warri biyya keessaa haalota biyya keessa jiruun tarsiimoo baafatee itti deemuu qaba. Warri biyya alaa dippiloomaasiidhaa fi roga diinagdeetiin qabsoo biyya tana keessaa gargaaruu qaba. Yaadota jiru bakkoota adda addaatti waliif funaananii akkaataa itti malu irratti warreen biyya keessa jiru nu fayyada warreen jaan hanga lubbuun jiranitti warreen hidhaa jira yoo qunnamuu dadhabanillee warreen hidhaa jira. Warreen arra hidhaa jira kunis sirna kana keessatti tarii boruu hidhama waan ta'eef gaafa tokko biraa hidhames Oromoon guutuun bakka takkatti hidhamtu waan ta'eef guututti wal quba qabaachuun dirqama kan jiruun qaba. Gama kaaniin ammoo roga miidiyaati. Roga miidiyaadhaa hoggaa jennu roga miidiyaa hawaasaattis haa ta'u roga miidiyaa tamsaasaa wal fakkeessuudhaatu barbaachisaadha. Wal fakkeessuu hoggaa siin jiru amma isin fakkeenyaaf miidiyaa haaraa harkaa qabdanii yeroo gabaabatti saatalaayitii irratti bahan ni ta'a. Gaafa saatalaayitii irra bahu miidiyaan keenya waliin dorgomuudhaa fi wal cabsuuf osoo hin taane waliin dorgomuudhaa fi Oromoo irraa diina kan hundi ajandaaleen biyya keessa jiru jiraata. Ajandaaleen Oromoo gartee cabsu hami ji'ee adda baafatee irra deemuu danda'uutu irra jiraata. Maaliif miidiyaan qabsannoo yeroo dhiyooti. OMN hangam takka akka uummata daddameessaa ture hangam takka uummata qindeessaa akka ture beekamaadha. Qabsoo Oromoo keessatti akka dhaaba qabsoo guddaa tokkotti jijjiiramoota dhufe kana keessaa harka caalu qaba jechuudha. Kanaaf miidiyaaleen kuni waliif miidiyaaleen Oromoo hundi jechuudha. Waliif masaanuu miti waliif obbaleeyyanii roga miidiyaatiin maaliin maal eenyu gaafadha hamiin eenyu gaafadha jee akkasi deemuu qaba. Wayitamaa kana maaltu mul'ata? Warrummaan kaleessa gartee miidiyaa adda addaa irratti waliin dhiyaachaa turreewu roga qabachaa jiran garee qabachaa jiran akkuma dhaaba qabsoo keenyaa. Miidiyaa kanarratti hin dhiyaadhu miidiyaa kanarra maarreen ta'uu ana abaluu nanaaseessinii waan jiru tokko. Waan gawaan Oromootiif ta'etti guutumaa guututti namni xiyyeeffannaa isaa ajandaalee gartee Oromoo fayyadu sanarratti xiyyeeffachuu qaba malee waliif masaanummaarraa guutumatti qulqullaawanii akka wal deeggarutti boodarra deebi'amee beeki miidiyaaleen Oromoo kun korporeeshina miidiyaa Oromoo guddaa tokko dhaabuuf yana laala. Maaliif miidiyaaleen nu baay'achuu qaba. Ammallee akka baay'ina Oromootiin miidiyaan ardii rabbii kanarra baay'achuu qaba kan Oromoodha. Garuu boodarra korporeet ta'uu qaba jechuun guddatee sadarkaa miidiyaa Oromoodhaatti walitti hidhatiinsaa fi wal quba qabaatiinsa qabaachuu qaba. Yookaan nama haada gargar harkisu ta'a. Namni haada tokko gartee gar tokko harkisu osoo qabu garagara yoo harkise efumaa bol butucha malee galmatti hin gahu roga kanaanis waa dhaamuun kan hin dhaamuu barbaadu kana. Roga kaaniin ammoo roga rogeeyyiidhaatii fi rogaayyootaatii. Rogeeyyoonni keenya akkuma haalota dur gartee yeroo qabsoo finiinsinu odeeffannoo fi gartee hubannaa fi tarsiimoodhaanis wal quba qabaachaa ture san wal quba qabaachuun dirqamaa jaanii haana cicaa haana haalli amma jiru waggaa gadi miidiyaa hawaasaa kanarrallee ol seenullee nama jibbisiisa.
kan waan qabsoo haasawaa kan waan bassoo haasawaa kan waa'uma garaagaraa haasawaa garuu yoo akkam xiqqaate yaadaa walitti dhufaa deemuu fi walquba qabaachuun dirqama kajuuniin qaba. Kan ammoo hayyoota biyya alaatiif biyya keessaa yeroo adda addaatti adeemsota adda addaatti walquba qabaachuun isaanii dirqama kan juun qabaa amma fanganumaan dhaama fedhari. Hayyee ibsa bal'aa nuuf kennite waa'ee qabsoo irrattis waa'ee dhimma miidiyaa irrattis waa'ee dhimma filannoo irrattis ibsa bal'aa nuuf kennite kanaaf hedduu galatoomi siin jennaa sabaloo keenya sabaloo Khadii. Mee sagantaa biraatiin gaafa biraa ammoo walitti deebinutti arraab sagantaa keenya asumarratti goolabna. Hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabna. Sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti arraab nageenya.